Ashama arkafune daw atota hordotota keenya oduu gammachiisaa baga milkooftan baga irraantan bakka maal jedhee akkasini mun beeku nabo galatooma man Oromoo dhugumatti ummata xiiqi beeku ummata waan jedharraa duuban deebine galatooma innis maalinni egaa daawwattoota fi hordoftoota keenya qophii keenya eegallee jirra. Qophii keenya har'aatiin keessummaan keenya kan addan cinne ka guyyaa sadiif deemaa jiru Galaanaa Gaaromsaati. Galaanaa Gaaromsaa guyyaa lama keessatti yeroo jalqabaatiif biyya Itoophiyaa keessatti view miiliyoona tokko argatee jira. Miiliyoona tokko maal abbaa isheeti? Hayyana. Gammachuu keessa koo jiru silaa ibsadhee akkaataa itti isinii ibsuu hin beekan. Maal bakka I don't know waan jedhee isinii ibsu. Sirriitti waan barbaadu guuttadhee jiraan akka waan sirbi kun kiyya ta'etti miiliyoona guutuuf qabsoon hadhaadha deebisaa ture har'anaaf milkaa'ee jira. Kaleessa galgala sa'aa 11 irratti yoo barbaadan sa'aa 11 gara sa'aatii biyya Suudiitti sa'aa 12 sa'aatii Dubaayitti sa'aa 1 sa'aa Itoophiyaatti sa'aatii 5 halkan keessa view miiliyoona tokko guutee amma garuu sa'aatii amma laalaa jirru kanatti view miiliyoona tokko riikardii yeroo jalqabaatti Oromoon aartiidhaan ka'e inni jedhamu sun isa kana. Inni ani barbaadu ture, inni sabni Oromoo barbaadu ture, inni aartistiin Oromoo barbaadu ture sun kana. Gammachuu dhuman qabne jechuudha. Diinota mataa gallaalchisee argitee firoota mootuu mataa ol qabachiise onnes ture. Riikardii isa jalqabaati kun. Kana booda Oromoon guyyaatti miiliyoona laallamuu qabdi bakka. Hojii gaarii akka kanaa gaafa fedde mootu. Gammachuun kanaa oliin jiru galoo koo galatoomi atuu nuu galatoomi. Warroonni mootu waan kana gochuudhaaf akkuma namoota kaawwanii aarsaa barbaachisu gara sheeritiin gara beeksisuutiin garoota adda addaatiin gootan galatooma isinillee. Kanuma aartii wal qabatanii guddatan inni jedhamu sun isa kana. Namni kophaa deemee guddatu hin jiru. Namni kophaa of aarsee guddatu hin jiru. Waliin osoo waliin tuffanne waan argate wal galateeffachaa waan hojjete irratti wal jabeessaa gaafa deeme view miiliyoonaa miti birrii miiliyoonan argata. View miti birrii miiliyoonan argata. Bakka isa akka kanaati Oromoon koo wal barsiisuu qabu kana booda hinaaffaa osoo hin taane isa xiiqidhaan hin goona jennaan goone argisiifne kana kan argisiisuu barbaadu. Amma akkam ta'e beektanii keessa darbee bifa dorgommiitiin namni hunduu galaana miiliyoonaan guunne jedhee fiigee gizee 100 laalaa oola. Ati gizee 100 olaalte viiwuun guyyatti 100 dabala. Viiwuu gizee takka laaltee lammata deebitee olaalte takkatti masan jettee yaadin seera yuutuubitti irratti. Lama laalte 100 laalte jedhamaa jechuudha. Yoo jabaate namoonni amma hunduu namni 2 3 4 5 ol ilaalin hin jiru. Kun saba kanaaf waan guddaadha bakka fakkeenya aarti amma mataa qaqqabachiifnee radiinoota kenna warra miiliyoonni torbee tokkotti naafaqee maali jechaa ture keessumaayyuu biyya Itoophiyaa san keessatti aartistoonni Habashaa torbee takkatti miiliyoonni yoo laallame torbee tokko keessatti miiliyoonni nuu laallame jira galatooma jedhanii akka abbadan. Kaleessa galgala garuu Galaanaa Gaaromsaa guyyaa lama keessatti miiliyoonni laallamee uummata galateeffatee jira. Galatooma isiniin jedheera namoonni feesbuukaan fayyadamne yoo jiraattan galatooma isiniin jedheera Galaanaa Gaaromsaa. Xiiqiin dammarra mi'oofti jedhe. Hacaaluu bakka buufataa deemuun inni jedhamu sunillee isuma akkanaa kana. Wanti hundi haamileedhani fakkeenya Hacaaluu jaalala uummataa fi haamileetu waan hunda akka inni bakka hedduu bakka guddaa ga'uusa godhe. Inni kunis hin ta'a jechuudha. Jaalaluma uummataa qabaannaan lubbuu rabbitu eega. So Galaanaas boonsitanii nus boonsitanii anaas boonsitanii jirtan. An akka kiyyatti irratti cichee halkaniif guyyaa daqiiqaa fi sakandiidhaan meeqa ga'e jedhee laalaa ture. Kana gaafa jedhu immoo ani muuziqaa jaaladheeti miti muuziqaan nama dhageeffatu bitan fakkeenyaaf. Akka qabsooti kun. Qabsoo maalitii guddina aartiiti. Guddina aartii kanaaf namni fakkeenya jalqabaa ta'e tokkos jira mootu. Namuu galata qabaachuu qaba. Aartii kanaaf namni fakkeenya guddaa ta'ee dhufe Birraa Gammadiiti. Birraa Gammadii namoonni dukkaawwanis duraan hojjetaa turan. Birraan Gammadii maal godhe?
sirboota hojjetaman hundarratti akka uummanni keenya chaalenjii hojjetuuf waan baay'ee godhee cichaa ture. Fakkeenya kaleessa isarraa fudhanne sun har'a hawaasa kana tajaajilee jira. Viijin intarteementii jechuudha. Birraa jechuudha. Viijiniin fakkeenya guddaa ta'e. Viidiyooleen yeroo dhufu TikTok irratti akka chaalenjii hojjetamu qabsaa ture. Facebook irratti akka chaalenjii hojjetamu qabsaa ture. YouTube irratti akka chaalenjii hojjetamu qabsaa ture. Akkatti aartiin keenya guddataa deema. Aartistoota keenya YouTube chaanaalii mataa isaanii banatanii akka dhufaniif fakkeenya guddaa ta'amee jira jechuudha. So osoo danda'amee har'a akka happy birthday kabajatan sana argitanii qubee waan jedhu miliyoona tokko jedhu wayii of duuban kaa'ee irraan dannasuu barbaada ture. Garuu abshir ammas guyyaa biraa guyyaa kanaa olii guyyaa takka keessatti amma guyyaa lama keessatti miliyoona galchineemi. Sirbi biraa dhufe immootu sirbi saba fakkaatu. Sirbi aartii jaalalallee haa ta'u. Argitee sirba madaalamaa taanan wanni nuti faarsineef tokko hin jiru. Namoonni sirbi baastan qofti gorsi kenna. Aartistoonni sirba yoo baastan sirba akka Galaanaa kana, sirba akka Andu'aalam Gosaa, sirba akka Margituu, sirba akka Fayyisaa, sirba madaalamaa ka sabni jaalatu, ka saba ibsu, ka waa hunda ibsuu danda'u gaafa fiddan wanni tokko diina feete ta'e caalaa bultumee ta'e yoo barbaadde rakkina hin qabu. Aartiin Oromoo akka guddatuuf rakkina siyaasaa hin qabu. Oromoo ta'ee waan Oromoo guddisuu hojjete taanan no problem siyaasa irraa waa tokko rakkina hin qabu. Oromoo ta'uu keetti waan amanuuf jechuudha. Sidii galee kanaaf aartiin Oromoo ammas kana qofa osoo hin taane dhaamsi kiyya. Akkuma Habashoota, akkuma Faranjoota, akkuma Afrikaanota deemaniitiin argite koonsartii gurguddaa akka hojjetan irratti hojjedha. Viijin intarteementii waan sana irratti hojjetaa akka jiru dubbatee jira. Koonsartii biyyoota Awurooppaatti, biyyoota Arabaatti, biyyoota Ameerikaatti, biyyoota gurguddaa Yuunaayitid kana hundatti akka koonsartiin hojjetamuuf hojii haala mijeessaa. Gaafa sana aartittiin sunis bu'aa gaarii argata. Aartiin Oromoos bu'aa gaarii argata. Turgomaa ta'a jechuudha. Aartiin Oromoo hin jira kan jedhamu gaafa turgomaa ta'e malee useetuma yoo iyya oolan faayidaa tokko hin qabu. Turgomaa taasisuu danda'uu qabdan. Biyyootuma Arabaa kana odoo deemtanii addaraasha guddaa feete qabdee yoo jette mallaqa xiqqaan argamsiisuu isiniin jedha. Fakkeenyaaf waggaa 2 moo 3 darraa biyya kanatti artist Saaliyaa Saamii yaamnee turre mallaqa xiqqaan guurre mallaqaan daawwanne tola daawwachuun hin jiru. Kana jechuun aartiin Oromoo guddataa deemuu argisiisa. Biyyoota adda addaatti Dubaayitti, Suudaanitti karaa imbaasiitti yaamuu hin dandeessan. Kun karaa imbaasiitti osoo ta'uu baatee faasan daran cimaadha jechuudha. Karaa ispoonsara adda addaatiin karaa argitee haala mijataa ta'e yoo yaamtan baay'ee bareedaadha. Kana waan ta'eef aartii Oromoo kanatti akka milkaa'aa jirru amma garuu eenyuun eegaa jira. Itti qaxamarii haala ho'aan eegaa jira. Nama argitee aartistoota keessaa jaalala jalqabaa qabu jedhee namni amanoomas itti qaxamariiti. Cimaa namaati, gameessa namaati. Waa hundarraa deema. Kanaaf yeroo dhiyootti amma innis akka nu dhufu abdii qabna. Sirba Galaanaa asiin geettanii jirtanii kana booda rakkina hin qabu. Akka feetanitti oofa suuta ooftanii daddaftanii ooftanii mirga keessan. Murteessaan guyyaa muraasa keessan miliyoona galu ofii deema sana booda. Kana isiniif dhiiseera reediin kana booda jechuudha. Waadaan kiyya hanga miliyoona gahuutitti kana booda hojii sabaa yookaan hojii birallee yoo jiraate bifa isin qendaa ta'een isin biraan ga'a. Kana jechuun lakkii sagaa jechuu miti beekaa ammootu. Wal jalaa oofaa deemna waa hundaayyuu. Tartiiba wal jalaa oofaa deemna. Isa tokko yoo ol kaastee guddistee jette inni kunis akka kufee namni isa kaan qabdee fiddaa jechuudha. Fi odeeffannoolee birallee yeroo hedduun odeeffannoo nutti ergame haga waan kana bakkaan ga'utti hedduun gabaasuu waan hin barbaanneef dhiise jechuudha. Odeeffannoo idileetillee amma booda isinii facaasaa waan jiru hunda isin biraan gama aartiitiin gama diraamaa gama waan hundaan Oromoon beekamtee argattuu fi hojii boonsaa fi hunda hojjette duratti ani isin biraan gaa jechuudha. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya an Reedii Adam Tube jedhama. Namoonni akka tasaa haaraa taatanii nan beeku yoo jiraattan
chaanaalii kiyyaafis subscribe gochuun maatii taasiniin jedha. Viidiyoo koo dhumarratti like gochuun irraanfatina. Nagaa irra naa tura. Fayyaa naa ta'a.